mee rabbii jedhi osoo bofni garasi iddaa jiru mee bofa jechuun tokkoffaa ijaanuu bofa argee namni hin baqata bofni isa idduu miti bara ka iddee gubatee oo'i isaa keessa fiigaa jiru ka sanuu bofni si ajjeesu summi isaa si ajjeesa beekamaa summii kana hunda wajjin rasuula rabbii hirribaa hin kaasu hanga qalbii isaanii keessatti nabi Muhammad gahan hanga qalbii isaanii nabi Muhammad isaan bira sadarkaa isaan qaban asirraa barachuu ni danda'ama. Boodara rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam ol ka'anii miila isaa diriirsee jedhee nabi Muhammad miila diriirsee Abaabakar hancufa isaanii fuudhanii itti tufan irra rirrigan itti tufanii irra rirrigan wallaahi jedhe akka waan wanni tokko nan tuqee yeroo sanitti narraa cite achirraa qabee hanga gaafa guyyaa har'aatti jedha Abaabakar gaafa seenaa san himu wanni achirraa na dhukkube tokko hin jiru Abaabakar Siddiiq. Hancufa isaa keessa illee rabbi barakaa qoricha qorsa akkuma afaan isaa keessaa gorsa baase hancufa isaa keessaa illee qorsa baase sallallahu alaihi wasallam. Rabbi sallallahu alaihi barakaan isaanii kan waan isaan harkaan qabatan baay'achuu hatta mucaa tokko rasuula rabbi mataa qaqqabatanii waggaa 100 jala jiraatedha namtichi sun mucaan sun osoo harreen takka irraan hin baane moluun takka santuu rifeensi tokko irraan cinne jedhan rifeensi tokko rasuula mataa qaqqabatan musaylamatul kaddaab inni beeytaa kan annabiyyiin ofiin jedhee kijibaan nabiyyummaa waammate santuu waan rasuulli rabbii dalagan kana dhagahee rasuulli mataa namaa qaqqabuu namaa tufuu bishaan harka isaanii keessaa jiguu kana dhagahee inni illee kana hojjedha jedhee baay'eedhaan gaaf tokko ahmaqa nama gowwaadha musaylamatul kaddaab ahmaqa gaaf tokko bi'irii bishaan wahii goge jedhanii gaafa kaan tabuukitti rasuulli eelli gogee jennaan bishaan fidanii itti tufanii itti naqaan jenne rasuulli rabbi eelli gogee itti naqaan eela keessaa bishaan ol garagalee sahabaan guutuu quufanii dhugan. Musaylimaalleen bi'irima bishaan keessa jiru tana barakaan haa godhattu jedhanii dhufanii itti himanii achi bishaan wahiitti tufee itti naqaa jedhe itti naqanii bi'iriin sun torban tokko boodan gooyde jedhan wanni takka keessatti lafa Musaylama gaaf tokkollee mucaa wahii itti fida Musaylamatul Kaddaabii kanatti akka nabi Muhammad mataa isaa qaqqaba jedhee mucaan qaqqabee akka waa wahii itti dubbatu wahii ta'e mucaan guyyaa sanirraa rifeensi irraa dhimee jedha mucaa subhaanallah achi booda akkasittuu lafa ijji marti baddeedha mucaa san sababa Abu Musaylimaan harka rabbase kasaaraat zulumaatun ba'duhaa fawqa Inni keessatti inni hoo lafaa dhuftu balleesse nabiyyi fakkaadhatti. Nabiyyi maali kun gabiyyiidha. Kun gabiyyi ليس نبي القرآن وإني قرأ بيت أسماء غافر رسول ربي رت إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر جنان أنا اللي قرآن نبؤ يجري فرن ما جري إن أعطيناك التفاح فصل لربك وارتاح ودع عنك النياح يجري القرآن إساء نعتا في لغاتي دبرتر غافتك لأن السجاح بنت حارس التميمية جارتي إساء لنا بيجي ترتيمي يصير لنا بيو في جد بني تنين كيسا دبرتي تأدافي مالتو نبيي تأونا الأوركا جدت إسيلين بني تنين كيسا بعته بودرجر لما ولي هيرومان والفود نبيي جت رمسي سلبنا ذهبت كنا قرآن كنا قرأ يعني اللي قرآن قبائته أكيد قرآن التقرأ ما جلي والزارعات زرعا والطاحنات طنها والحافظات حسبا واللاقمات لقمة والثاردات ثردا واللاقمات لقمة إهالة وسمنا لقد فضلتم على أهل الوبر ما سبقكم بها أهل المدر ذبرتين الآن فجأتم ككدي وروك يسد قرآن أبو قرأوا جوجو كسد الآن فجأتي هامتي بودر دايتون ككدي داكو غوتو داكو سنفوتي qamashaa gootee qamashitee qixxaa godhuuf kana qamashtoonni kakadhe boodarra qixxaa san fitfitoo gootee jechuun akka firfirii quraana yaa maasha Allah firfirii gootee astagfirullah al-azim يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا بر firfirii gootee kanaan dalayduun kakadhe jedhe ta'ammoo firfirii san kaan dhadhaa itti gootee kaan goggoga afaan kahattee liqimsatuun kakadhe سين كان لقد فضلتم إني كان جنا وان جتين جارتين إسا قرآن محمد وان دبريف وان أفوها سوا كإمهم من كيس دلقوها سوا جتين أحمقوتا كان في الدنيا قبات لي وري نبي يوم وأمتي والرسول ربي ساني كن كانت الرئي لمئي نمني نبي يوم سيناك يسجرنا مكوما لما أولجي حتى هكذا هارون الرشيد كوفا قرنا مصدومي وهي تبقى فكفاء نبي الله موسى لديه في برقة هارون الرشيد كيس
النبي موسى جديد في نبي موسى لا جديد أولي قبتي ديما كان نبي موسى أتشي هارون الرشيد وامي إرجع نبي تاتمي دربي أولين تون نبي الله موسى أولين بوفتاته دربي مي بوفسيهاتات جديد نمتشي قالوا نبي هوا ما تملك أروح نفكاتي وان جديد فتلين دور فرعون أنت إكا جديد جبنا كسر لك أجلتي يواتي فرعون أنت تقولين تجلي بوفتا ودن ديتري أتشي تكون تنجا دريسي تقول نبي يوم وامتيتي ظهري دورة وعملي أتأسد إرجمتي غوسا كمي إرجمتي جديد وهي نقود أمي أكما وهي نقود أمين وسو غندت إرجم نتن همين إسنك أبدني إنسان بك ترجم إسنتي مجدي كذاب الأشر كبجا في ألفنا بركة في أتوتا في مثل نبي محمد ربك إنك أنا الراتي كران تاني نرجع نجتير الراتي هفتي سيراك السبت من الأمان سن نبي محمد صلى الله عليه وسلم إسان أفقد كبني كبجا في ألفنا في شرفة رب ثاني كلمة هو والجين لا تفضلوني على موسى لا تفضلوني على يونس بن متى لا لم يتقوا نبي موسى رتنا نجعل سنة محمد موسى جعل يتنين ببتنا أجل وصل نبي موسى جعلوا وصل يونس بن متى جعلوا لم تكن محمد ابن جعل يتنين ران حسين نبي موسى جعل يتنين حسين أبقى ديك أبو صلى الله عليه وسلم وصل كبجا في ألفين هذا نجاه أبو نبي محمد نجاب رحمن ربي سالب حجراته كان يوم موسى داف تكاكي بشان بقى نبي محمد موفوني فيه ديجا جدو بشان تبعي لما كما تمهدو وباسي صلوات ربي وسلامه عليه. أي والله بارك الله فيكم صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة جيتش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدون متول فاتا والله الدور اللي دبني الدور اللي عصفني واني قدام نتمغى ساعتي تكو لك ولا عصفني تيك توك يمكن أكا فيديو براتي ميتي وان سلا دقيقة ولا كيستي قباب سنيت أوران نمان ديرتك محالة يسال علاني نمني قريل لين حارة حوان رفوف نولي قاور عارة تيك توك كان رتي أني قارو هنقفها شيخني ما مكان دفني إسام بير الليلة كان نمني كن هندو ولله في اللي مع الفلو جدا سنقول في بارك الله فيكم شيخ كين يقلتو مع الفادة إن شاء الله يا ربي نولا سيرو برال لقا يو هالنو مجاهد تديبني هدوها والله حقيقة هدوها ميرما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تقامون كوني نمنا مؤكاتا اتديبي سود أبون كون مي يرو هندا حال رسول وربي كوفا يو رسول الرب سمن دبتو الرسول تاني مي حالة كينيا حالة نبي كينيا تتهدأتو كيست عبادة جبفتو كيست فكم منا لا يقرأ القرآن وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي نقا رحمن الراجرات فداك أبي وأمي جران قروا أمو أكا رمضان ندبرين ما جزء سدين أنتو جزء سدين جزء لم الرهدون صلاتكم أن كم نجر كصلاتكم بين كم نجر عبادة إيمانكم بيكي يوأتي وأن سكيس جراتا يتداعى عليك همين يان الدنيا كان هند سرت واليام وني الدنيا ديبان كون راشدت قولي أسس دبيس كأما أفعل رمو كان أفهمت يو إيمان نقمان جرات يو سلام ربي جرات ترقجيسي كين ijoolleen teena rasuula rabbii ni jaalanna jettan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam guyyaa kiyama yoo isin argan maasha Allah hedduu fidaaka abii wa umminaan jedhee nashidaa irratti duwit godhate isin hin jedhu awwalu maa yuqaada haqa rabbii keessatti wanni awwala itti murteeffamu salaata yoo salaanni rabbii hin jiraatin batala kullu shay wanni hunda achumaan hafa awwalli wanni ammoo guyyaa qiyamaa irratti namni gaafatamu dhiigni yoo bilisan ta'e namni haqa namaa irraa achuma wanni hundi nama jalaa bade jechuudha. Saniif nabii keenyarraa nagaa rahman irraa jiraatu deebisuun duratti mee nuti akka dargaggeessaatitti gahee keenya hagam bahataa jirra maaltu nurraa barbaachisa nabii keenya yeroo isaan tuqaman qofa osoo hin taane yeroo kaan immoo hangam dannasaa jirra hangam sirbaa jirra hagam sa'aatii keenya maala yaa'anitti xumuraa jirra hagam yeroo keenya balleessinee haalaa fi amala keenya bannee sifa islaamummaa san gadi dhiifnee naamusa islaamummaa rabbi subhaanahu wa ta'ala kan sirraa fakkeenya namaa ta'u akkuma namichi jedhee jedhani wanni san sheekh Amiin irraa dhaga'ee nama gariitu salaataa jedhan gurbaan islaamummaa qabatee salaanni kun hedduu itti ulfaatee jennaan sheekota islaamummaa warra hin salaannee sannaa kennaa islaamummaa ta'e warra hin salaannee sanna qabsiisaa ta'e warra salaatu kun hedduu ulfaataa jette jedhani namni gariin akkasitti qayyabachuu danda'a ibaadaa dhiisanii waan silaa ibaadaa boodaan namaa dhufu irratti wanni gochuun
يعني النبي مكينا كان أجندة ودتوتا سنيف hundi keenya sirri namni yeroo fakkeenyaaf ibaadaa irraa hir'atee garuu gaafa rasuula rabbiitu qabu gaafa uruu taalu isa keessa miira imaanaa wayiitu jira akeeka. Walaakinnahu miira imaanaa san bareechifatu nu barbaachisa. Imaanni kun akka uffata adiiti yoo waatu kan uffanni adiin badhetti kun gurraachina irratti gartaan uffata gurraachina yoo waa haca'an yoo maruma namni addaan qabee ilaale malee homaa mul'atu. Imaanni illee akka uffata adii san yoo cinaan nabii keenyaa qulqulleessitee cinaan kee ammoo gurraacha ta'e gaarii waan hin taaneef شيخنا كين يلي ربي نمري سانا كاو الدوبة والله واي رسول ربي رانا رحمن الراجرات والدوبة لإننا نرانو دبتني يو ربي انجلي يو ربي رادي تلقى إن شاء الله أكي هذا كين نادتي شيخو تقا وارس كان أولي دبتو بربان نيمتي ولكنه قلاني نبي محمد صلى الله عليه وسلم ركن دنداني قلاني نبي سافو أنيدي بني مرفي أبني والدين دوني تيابنو أبني قال لي ربين سبحانه وتعالى جنة الإسلام الكيس شيكوتا دام سيتنبوتاتي شيكوتا جلنا ربي سنهار رمو شيكوتا نية لمالي تمساس يالي جد أنساني رجل مالي واتسينيت وقتركا علمين قبلو وقتركا إيمانك علمين قبلو لا سنيبي وان تكون قبلو وانا ما قلت مالي كساسة سنمرات لا قدان نمني كساسة سنمرات انجيسو بي نمني بتافي مرقت دبتامي ربي برت زيرو يوتا سلبيني سني بتا مرقت نمني نفارسي بك هندت نمني نحفرسي يو ربي برت زيرو تا نيجاتين ونقباتو ربي سلبين الدنيا أكرانا جارو هاباسو خيري هند ولدتن وهاقبو waa'ee dhimma kiyyaa dubbachuu akka deemtan ta'e achumattiin gabaabsaa uummanni bal'aan uummanni guddaan immoo nu galatooma ulfaadha. Hanga kana bakki amma isin turtan kun yoo rabbii keenya biraa taate bakka rabbiin hojii kanarraa ittiin araarama rabbiirraa barbaannu haajaa keenya hedduu himanni keessi keenya bobahee qalbiin keenya dhiibotee waa hedduu rakkanne keessa rabbii keenyatti himannu teessumni har'aa kun teessuma waa'ee nabi Muhammad waan ta'eef osoo teessuma kanaan addan bahee rabbii waan isin hawwitan waan isin dharraatan waan yaaddoo isinitti ta'e waan keessa isin ciisa isin dhoorke quuqaa qeeqa waan hamtuu isinitti jirtu hunda rabbi isinirraa haa buqqisu waan bara dheeraa dhiibottee hin dhaqqabuuf hiixattee dadhabde irra ejjadha jettee yaaltee dadhabde guyyama tokko waan sanni argadha jettee ka'ate hawwitee dhabde san rabbiin edana si haa murteessu rabbiin har'a si haa murteessu waan sila khayrii jedhan ka ardii tana addunyaa tana gubbatti barreesse hunda walitti qabee hoo fudhu ittiin milkaa'e rabbi sin haa jedhu waan ati bara dheeraa rabbiin kadhataa turte har'a wanni sun ta'e jedhee rabbi malaa'ikaa waan sanii si gammachiisu rabbi si haa ergu sharrii dhibeen qaama keessaa rakkina mana keessaa salphina qabrii keessaa gogiinsa qalbii keessaa hunda rabbiin edana nu haa yaalu waan nuti rabbii keenyatti dhoksaa fi ummata keessatti fi gamtaan dhuunfaan himanne hunda rabbiin deebii isaa guututti nu haa deebisu bakka hawwitan dhaqa waan hawwitan argadha bakka yaaddanii fi bakka hamiltan ejjadha waan isin harka keessaniin qabattan hundi barakaa haa godhatu ummanni bal'aan ummanni guddaan bakka hunda addunyaa keessa jirtan kan qabeenya fudhachuu qabeenyaan rakkattanii biyyaa baatan karoorroon rakkattanii biyyaa baatan kan waan adda addaatti rakkattanii biyyaa baatan isin tumsee isin ol qabee mataa keessan tokkoffaa isin taasisee rabbi isin haa galchu waan mallaqa jettanii itti rakkattan tanallee waan har'a nyaattan qofaan waan horteen keessan ilaa qiyaami saa'atti nyaattu rabbi isin haa kennu waan islaamaan gadhaabdan ilma namaa hafuura ittiin baasisiistan waan ittiin ashaaraa seenaa gubbaa ka'attan rabbi walitti isin haa qabu warra hajjii fi umraa dharra illee hajjii fi umraan bara kanaa carraatee haa ta'atu taraatee haa ta'atu rabbiin arbii rasuula rabbii itti dhalatan kan isin haa fidu keessi keessan kun isin haa quufu waan takkaa ilma namaa biroo rabbi isin haa kennu waan duniyaa qofa kadhanneen dhiisu gaafa duniyaarraa kaanu gaafa daqiiqaa fi sakandiin keenya dhumee malakunuutti samirraa ruuhii keenya fuudhuuf dhufu gaaf sanillee rabbi nu salphisanii erga kufuun keenyan oolle gargarratti rabbi nu haa kuffisu erga du'uun keenyan oolle rabbi shahidummaan duniyaarraa nu haa galchu erga du'uun keenyan oolle rabbiin warroota gaggaarisa wajjin galmee gaarii gubbatti nu haa katabu gaafa lafa jala keennee badii qabnu kanaan fuuldura rabbiitti gadi dhufne sanillee rabbiin jawaab afaan nu haa kaahu
mana dukkana san keessatti rabbi dukkana biroo nutti buusee azaab isaatiin nu waxalini azaab isaatiin nu azabini rabbi qabrii keessattis najaa nu haa baasu gaafa kaanullee rabbi guyyaa qiyaamaa nabi Muhammadii wajji rabbi nu haa kaasu sallallahu alaihi wasallam harka isaanii irraa hawda isaanii rabbi nu haa obaasu siraat irra akka libsuu ijaatti nu haa dabarsu والأنت جنة فردوس ربنا حق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.